Haay akkam jirtu nagaa keessanii egaa yeroo murtaa'eef jechuunis ji'ootaaf badee jechuudha kanan ture amma garuu bal'inaan deebi'ee dhufeera kana booddee akka durii baduun hin jiru isinis jiraachuu keessan koomentii irra yaada keessan yeroodhaan akkasumas immoo sabskiraayib gochuudhaan maatii keenya ta'an isiniin jedha inni kan biraan har'aa kan walii wajjin ilaallu waa'ee nursing process mata duree jedhudha jechuudha. Tole egaa akkuma jalqaba irratti isinitti hime har'a waa'ee nursing process jechuudha kan nuti ilaallu. So jalqaba irratti objectiviin keenya kan inni ta'u we will try to define what nursing process mean kan jedhu define goona jechuudha. Inni taanu explain the steps of nursing process kan jedhu walii wajjin ilaalla jechuudha. Steepota garaagaraa shantu jira. Isaanii walii wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Gara dhumaatti immoo types of data kan jedhu data gosoota garaagaraa jiran akkamittiin akka fudhatamanii fi kan kana fakkaatan kan ilaallee xumurru ta'a jechuudha. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Kanaafuu nursing process irraa gaafa jalqabu nursing process is a method of organizing through process for clinical decision making and problem solving jedha. Kana jechuun akkamittiin akka history fudhannee akkasumas immoo diagnosis goonee akkasumas immoo pilaanii ijaarree fi implement goonee fi evaluate akkamittiin akka goonu nursing process jedhama jechuudha guutummaa isaatti. Kun maalidha? Using nursing process, the nurse can focus on unique response of patient to actual or potential health problem jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Dhibee patientiin sun amma calaqqisiisaa jiruu fi dhibee patientii sanatti dhufuu danda'u gara fuulduraatti jechuunis immoo riiskiirra patientii jiru dhibee tokko dhufuudhaaf kan jedhu addattiin baasuuf jechuudha. Kan nuti fayyadamnu nursing process. Egaan characteristics of nursing process yookiin immoo amaloota nursing process qabu baay'eedha. Isaan keessaa kan murtaa'e warra kanadha. Tokkoffaa irratti maalidha? Based on scientific problem of solving dha. Kana jechuun maal jechuudha? Bifa saayinsaawaa ta'een jechuudha. Wanti kun kan inni hojjetamuu danda'uti qabu malee lafuma kaanee abbaan arge kan hojjechuu danda'u miti jechuudha. Inni taanu sistemaatikiidha. Sistemaatikiidha kan jennu chronological methodidhaanidha kan wantichi barreeffamuu danda'uti qabu. Akkasumas immoo steeponni mataa isaanii danda'an jiru. Isaaniin hordofnidha kan nuti deemuu qabnu. Inni kan biraan client centered jechuudha. Sana jechuun patientii san kan giddu galeeffatee ta'uu danda'uti qaba jechuudha. Amaloota nursing process keessa inni kan biraan continuity jechuudha. Continuity jechuun patientiin tokko akka nu bira dhufeen takkaama history fudhannee yookiin immoo takkaama plan goonee fi takkaama qoricha laannee fi kan xumuruu dandeenyu miti jechuudha. Irra deddeebiidhaan wanta hojjechuu dandeenyudha fi hanga patientiin sun fayyeeyyuu deebi'ee kan ilaalamu ni jiraata jechuudha. Maybe kanaaf walitti fufaadha jechuudha malee hojii takka hojjennee dhaabnu miti. Inni kan biraan maallaa daayinaamikii jechuudha. Daayinaamikiidha gaafa jedhamu amala jijjiiramaa qaba jechuudha. Steeppiin sun fakkeenyaaf amma takka assessment godhin patientii tokkoof wanta barbaachisu gochuu dandeenya. Kanaafuu steeponni sun dirqama eegamanii deemuu dhiisuu ni danda'u. Takka amalli isaa jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Isa dudduubaa fuuldura dudduuba gashuu ni dandeenya jechuudha. Okay, inni kan biraan steps of nursing process dha jechuudha. Inni kun isa dhimma keenya guyyaa irraadha. So there are 5 steps or phases in nursing process. Steepota yookiin feesota garaagaraa shantu jira jechuudha. So inni jalqaba irratti argitan kun maalidha? Yes, assessment dha jechuudha. Assessment jechuun gabaabumatti maal jechuudha? Gathering information from the patient jechuudha. Patientii sanarraa information fudhachuu maaliif akka namni sun dhufe maybe secondaries ta'uu danda'a kan nuun irraa fudhannu nama biraarraas ta'uu danda'a garuu assess gochuudha patientii sana. Ittaanu diagnosisiidha. Diagnosis jechuun maal jechuudha? Marammaruu adda baasuu jechuudha. Miti kanaafuu adda baasuu danda'uu qabna. Inni ittaan planning jechuudha. Sadaffaan plan gochuudha. Inni afuraffaan immoo implementation jechuudha. Fi inni shanaffaatti inni dhuma evaluation jechuudha. So kana hunduma isaanii tokkoon isaanii ni ilaalla jechuudha. So hamma dhumaatti duukaa ta'a. Subscribe gochuu hin dagatinaa. Egaan nursing assessment kan jedhu irraa haa jalqabnu. Nursing assessment jechuun the first phases of nursing process jechuudha. Feesii jalqabaa yookiin immoo steepii jalqabaadha nursing process keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? During this phase you are collecting data which is factual information from several sources jechuudha. Sourcii garaagaraa primary ta'uu danda'a, secondary ta'uu danda'a. Data source of data gara boodaatti ni ilaalla. So isarratti hundoofnee kan maal goonudha? Patientii sanarraa information waa'ee namni sun dhukkubsachaa jiruu fi waa'ee namni sun gara keenya dhufe kan fuunu nursing assessment jedhama jechuudha. Nursing assessment jechuun gathering information jechuudha. Factual information kan ta'e patientii irraa yookiin immoo nama isa fidee dhufe irraa kan fudhannu jechuudha. Kun maalidha kan inni nu fayyadu? Tokkoffaa
to determine the patient current status jechuudha. Patientiin sun amma sadarkaa akkamii irra kan jiru, maal akka inni ta'ee jiru akka nuti adda baasnuuf jechuudha. Lammataa irratti determine the patient strengths in the problem areas jechuudha. Patientiin kun maal isaa akka isa dhukkubee fi sadarkaan irra jiru kana kan adda baasnu jechuudha. Both actual and potential jechuudha. Kan jechuun maal jechuudha? Amma kan dhukkubsachaa jiruu fi fuulduratti immoo itti dhufuu danda'a kan jennee yaadnu kan ittiin adda baafannudha jechuudha. Inni sadaffaan prepare for the second steps of for diagnosis jechuudha. Kan jechuun maal jechuudha? Assessii fixnee kaane yes feesii lammataatti kan nu ceesisu gatii ta'ee fi isaaf nu qopheessa jechuudha. So first of all you have to assess the patient jechuudha. And also the first steps of phases in the nursing process is yes assessment jechuudha. Nursing assessment jechuudha. So type of assessment immoo haa ilaallu. Type of assessment yookiin immoo type information patient kanarraa fudhannu gosoota garaagaraatu jira. Inni jalqabaan initial nursing assessment jedhama. Initial nursing assessment jechuun akkuma maqaa isaarraa hubattan jalqaba akka patientiin sun dhufee kan irraa galmeeffannu yookiin immoo kan irraa wanta ta'e fudhannu initialidha kan inni jedhamu jechuudha. Fakkeenyaaf galmeessuu ta'uu danda'a, maqaa isaa, maal isaa kan inni kaardii baasuu ta'uu danda'a. Initial nursing assessment eessadha jechuudha. Inni kaan problem focused nursing assessment jechuudha. Kan jechuun immoo maal jechuudha? Patientichi kan inni nutti dubbatu irratti hundoofne kan nuti gaaffii murtaa'e gaggaafannu jechuudha. Further questioning gaafannu jechuudha. Kan biraan emergency assessment dha. Inni afuraffaan immoo time lapid reassessment kan jedhamu jira. Afransaayyuu hin ilaallaa jechuudha. So tokkoffaan maalidha jennee initial nursing assessment jechuudha. Type of assessment keessaa initial nursing assessment jechuudha. Maal jechuudha? Performed within specific time after admission. Akkuma patientichi ciiseen sa'aatii murtaa'e keessattidha kan nuti initial nursing assessment hojjennu. Innis maalifidha? To establish a complete database for problem jechuudha. Problemii sanaafi sirriitti akka adda baasnuu fi information gahaa fudhachuuf yookiin immoo database fudhachuuf jechuudha. So fakkeenyaaf maal ta'uu danda'a kuni? Nursing admission assessment akka patientichi dhufeen kaardii nursing admission assessment jedhamu qophaa'ee jira hospitaalota garaagaraa keessatti irratti galmeessuudhaaf yaaluudha jechuudha. Patientichi maaliif akka inni dhufe? Inni kaan problem focused assessment dha. Kun immoo maalidha? To determine the status of specific problem identified in an earlier assessment jechuudha. Patientichi maaliif akka inni dhufe ilaallee kaane isa booddee problemii inni dubbatu irratti hundoofne gaafa nuun nama sana maal gochuu jalqabnudha? Assess gochuu jalqabnudha jechuudha. Fakkeenyi bareedaan hourly checking of vital sign favor patient. Fakkeenyaaf patientiin tokko gara keenya gaafa dhufu temperature isaa 39 yookiin immoo 38.5 degree Celsius yoo ta'e arganne yeroodhaan gaafa nu ilaallu maalidha? Akkam ta'eera feveriin sun kan jedhu ilaaluuf jechuudha. Kanaafuu problem focused kan jedhu patientichi wanta inni dubbatu irratti hundoofne assessment nuti fudhannu jechuudha. Qofaa irratti taanaan qofittii irratti qofa gaaffii nu gaafannu yookiin immoo assess kan nu goonu problem focused assessment jedhama jechuudha. Inni sadaffaan emergency assessment dha. Emergency assessment jechuun akkuma maqaa isaarraa hubattaniyyuu maalidha? During emergency situation to identify any life threatening jechuudha. Kan lubbuu isaa ajjeesuu yookiin immoo kan lubbuu baasuu danda'u sababni yoo jiraatedha jechuudha. Kanaafuu inni kun akka patientiin sun dhufeen kan nuti hojjennudha jechuudha. Maybe yeroo baay'ee kan hojjennu maalidha? ABC dha jechuudha. ABC jechuun airway, breathing, akkasumas circulation nama sanaa ilaaluudha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko feentii nyaatee dhufee taanaan jalqaba irratti wanti nuti ilaaluu qabnu airway dha. Namni kun qilleensa gashee baasaa jira kan jedhudha jechuudha. Inni itti aanu immoo maalidha? Breathing isaa jechuudha. Inni kan biraan circulation isaa jechuudha. Air rate nama kanaa jira, onneen isaa hojjechaa jira kan jedhu dafnee inni nuti ilaallu emergency assessment jedhama jechuudha. Inni afuraffaan assessment jiru immoo time lapsed reassessment jedhama. Time lapsed reassessment jechuun immoo several months after initial assessment jechuudha. Erga patientiin sun dhufee ka'ee fi guyyaa biraasa deebi'ee namni sun dhufudha jechuudha. Kaayyoo wanta kanaa maalidha? To compare the client current status with the data previously obtained jechuudha. Patientii kana jalqaba dhufe irratti initial assessment fudhannee isa booddee ji'a murtaa'e yookiin immoo torbee murtaa'e booddee gaafa namni sun deebi'ee dhufu kan ilaallu jechuudha. Fakkeenyaaf sukkaarri nama tokko amma ol ka'ee ture taanaan galee guyyaa biraa deebi'ee gaafa dhufu isa darbe akkam ture amma immoo akkam jira isa jennudha jechuudha. Which is appointment isa jedhamudha jechuudha karaa biraa. Okay, inni kan biraan methods of assessment jechuudha. Methods of assessment jechuun karaalee yookiin immoo akkaataa nuti assessment itti fudhannudha jechuudha. Tokkoffaa irratti nursing health history jechuudha. Nursing health history kan isiniin hojjedha
YouTube kan biraarratti isin hojjedha. Nursing metadii nursing assisted jechuun history taking jechuudha. History akkamittiin patient irraa fudhanna jechuudha. Chief complaint irraa ka'anii history of present illness, history of past illness, medical history kan jedhamu isarratti akkaataa isaatti just history of fudhachuu dandeenya patient irraa. Inni taanu physical assessment jechuudha. Physical assessment jechuudha. Sadaffaan immoo diagnostic evaluation jechuudha. Kan jechuun immoo maal jechuudha? Laboratory garaagaraa irratti resultii nuuf dhufu irratti hundoofne data assess godhachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan types of data dha. Gosoota data jiran jechuudha. Baay'een keessan kana beektu subjective data fi objective data kan jedhamutu jira jechuudha. Yeroo baay'ee subjective data maqaan isaa biraa poverty dha kan inni jedhamu dhokataa jechuudha karaa biraa. Egaa subjective data jechuun what the patient tell us jechuudha. Wanta patientiin sun nutti himudha jechuudha. Fakkeenyaaf waatu na keessa fiiga jechuu danda'a. Nuun garuu maal gochuu hin dandeenye? Arguus, dhaga'uus, ilaaluus hin dandeenye jechuudha. Only the patient feel jechuudha. Patientii sanatu feel godha jechuudha. So we call it symptoms jechuudha. Symptom jechuudha. The history from chief complaints through review system. So fakkeenyaaf Mr. G is 54 years old hairdress who reports pressure over hair left chest like an elephant sitting there. Waan akka arbi wayi chestii isaa gara bitaarra jirurra waan akka taayitti natti dhaga'ama jedha patientii waggaa 54 kun. So kana manuu feel gochuu hin dandeenye. So maalidhaan akkasii maalidha? Subjective jechuudha. Garuu hojjennee inni nuti argannu immoo objective jedhama. Okay, garuu objectivetti gaafa dabarru maqaan isaa biraa overt data jedhama. Inni immoo maalidha? What you detect on examination. Sana jechuun saayinidha jechuudha. Maal jechuudha? Fakkeenyaaf amma ho'ina qaamaa qaba yoo ta'e baruu hin dandeenyu bar maaliin vital sign jenna sabooddee thermometriidhaan auxiliary yookiin immoo kallattii garaagaraadhaan feevarii namni sun qabaachuu dhiisuusaa adda baasuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan example jedha. Mr. G is an older white female deconditioned pleasant and cooperative, blood pressure 160/80, heart rate 96 and regular, respiratory rate 24 and febrile jedha. Amma kun maalidha gabaabatti? Physical examination vital sign patientii tokkodha jechuudha. So vital sign maalittidha kan inni dabalamu? Subjective jechuudha. Nuti hojjenne kan argannu jechuudha. Isa qofa miti fakkeenyaaf madaan irra jira taanaan arguu dandeenya. Bifti isaa jijjiirameera taanaan arguu dandeenya. Color change hin jiraateen warra akkasii objective data kan arguu dandeenyu, kan dhaggeeffachuu dandeenyu, akkasumas immoo kan qaqqabuu dandeenyu yoo ta'e wanticha this is the objective one jechuudha. Subjective garuu only patient tell us jechuudha. Beli mammaasiiti. Inni kan biraan source jechuudha. Source jechuudha. Source of data kan jedhamu jira jechuudha. Source of data innis primary fi secondary jedhama jechuudha. Gabaabamatti as biratti xumurree dabarra kana sourcing primary jechuun maal jechuudha? Patienticharraa qofa information fudhannudha jechuudha. Patienticharraa qofa information fudhannu primary jenna jechuudha. Secondary kan jennu garuu maalidha? Maybe fira isaarraa ta'uu danda'a, daa'ima xinnoo yoo ta'e immoo maatii isaarraa ta'uu danda'a yookiin yoo nama kufee ta'e nama qabeessa dhufeerraa information fudhannu akkasumas laaboraatoorii waa'ee nama sanaa kan nutti dubbatu yoo ta'e jechuudha. Laaboraatoorii waa'ee nama sanaa kan nutti dubbatu yoo ta'e maalidha? Secondary data dha jechuudha. Source of data primary fi secondary jira. Primary patient irraa qofa kan fudhannu. Secondary garuu nama garaagaraarraa ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan biraan data organization dha. Data organization jechuun akkamittiin data fudhachaa ollee gaafachaa jirullee physical examination hojjechaa ollee kana callisnee magaafannu osoo hin taane yookiin akka zoosamaa walitti haasa'a ollu osoo hin taane we have to document jechuudha. Document gaafa goonu organize gochuu qabna jechuudha data kana seeraan. So amma irratti actually everything qophaadha. Fakkeenyaaf amma hospitaalota garaagaraa gaafa deemtan akkamittiin data akka organize gootan foormaatiin isiniif qophaa'ee jira. Sana irratti hundooftanii maal gochuu dandeessu? Guutuu dandeessu seeraanii jechuudha. Inni lammataan validation of data jechuudha. Accuracy data sana ilaaluu jechuudha. So akkamittiin data sana sirrii ta'uu isaa bartaadha. Recheck gochuudha yookiin cross check or double check gochuudha jechuudha. Yoo gaaffii nafe jiraate irra deebinee patient san gaafachuudhaan validation of data eeguun ni danda'ama. Kan biraan documentation of data jechuudha. Inni kun the most important one jechuudha. Maalidha? Wanta dubbanni wanta arganni wanta dhageenyi hunduma isaa maal gochuu danda'u qabna? Galmeessuu danda'uuti qabna. Should be documented jechuudha. Hamma ammaatti kan nuti turre
korradha. Innis maalidha? Assessment irradha jechuudha. Amma immoo maalidha? Diagnosis jechuudha kan nuti dabaru. Diagnosis is the second phase of nursing process. In this phase, nurses use critical thinking skills to interpret assessment of data to identify client problem jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Fiisii jalqabaa maal ture? Fiisii jalqabaa assess goone. Patientii sana assess goone critical thinking keenya fayyadamnee data fudhanne sanarra assess goone maal gochuu jechuudha? Assessmentii fudhanne sanarratti hundoofnee maal gaafa goonu jechuudha? Patientiin sun kana dhukkubsate jennee gaafa decide goonudha jechuudha. Yookiin immoo laaboraatooriin kun hin barbaachisaani jennee gaafa nu maal goonudha? Yaadnudha jechuudha. Fakkeenyaaf as biratti maal ta'uu isin gaafata jechuudha? Critical thinking yookiin immoo iskiilii qabaachuu qabu jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko maal jechaa ture? Mataa koo na dhukkubaa, na qorrisiisuus barbaada, ol na jechuu barbaada. Akkasumas immoo naannoo joint pain yookiin immoo naannoo buusaa koo na dhukkuba yoo jedhe kan isin shakkitan amma maalidha? TV faa shakkitu, diyaariyaa, jaardiyaan shakkitu ammarratti waan GIT symptoms itti agarsiisni agasmara ni ture, ol na jedhaarraan kana fi agasmara na teessisaa maal hin jennu. So maalidha kan isin shakkuu qabdan amma isaati kan? Maybe typhoid yookiin typhoid ture kan nu shakkinu. So maalidha kan nuti shakkinu patientii kana irratti hundoofnee fakkeenyaaf maybe malaariyaa ta'uu danda'a. Kanaafuu BF erguu akka qabdan maal yaaddu jechuudha. So patientichi kan inni nutti maal irratti hundooftanii diagnosis gaafa gootan patientiin kun kana dhukkubsateera. Shuurii ta'u immoo kana erguu hin qaba yookiin laaboraatoorii kana barbaachisa yookiin kana gochuun qaba gaafa jettan nursing diagnosis jechuudha. This diagnostic process is complex and utilize aspect of intelligence jechuudha. Nama barate ta'uutii qabdu thinking keessan fayyadamuu qabdu keessuma critical thinker ta'uu danda'uutii qabdu jechuudha. Hojii kana hojjechuu fi so NANDA yookiin immoo North American Nursing Association North American definition NANDA kaa'u immoo ni jiraata jechuudha. NANDA jechuun North American Nursing Diagnosis Association wanti isaan ka'an immoo jira. Maalidha kan isaan jedhani? Nursing diagnosis is clinical judgment concerning the human response to health condition jedhu. Kana jechuun maal jechuudha? Patientiin tokko dhukkubsachuu isaarraan kan kee mallattoolee inni argisiisu maalidha? Nursing diagnosis jedhu. There are big difference between nursing diagnosis and the medical diagnosis. Isa gara duddubaatti yookiin immoo slaayidii lama sadii booddee kan arginu ta'a jechuudha. As biratti nursing diagnosis jechuun maal jechuudha? Patientiin tokko dhukkubsachuun kan kee yookiin immoo dhibee tokkoon qabamuun isaan kan kee mallattoolee inni argisiisu sun yookiin immoo wantoota inni calaqqisiisu sun maalidha? Nursing diagnosis jechuudha. So inni ilaalla bal'inaani type of nursing diagnosis gaafa ilaallu immoo bakka gurguddaa baay'eedha kan nuti qooduu dandeenyu. Commonly garuu actuality potential jechuudha. Fakkeenyaaf actual nursing diagnosis maalidha? Actual jechuun amma kan jiru jechuudha. A client problem that is present at the time of nursing assessment. Problem is what? Present jedha. So actual diagnosis jechuun amma patientiin sun kan maal ta'aa jiru? Experience kan gochaa jiru jechuudha. Mataa dhukkubaa jira ta'uu danda'a, ol guuramaa jira ta'uu danda'a. Actual diagnosis jechuun amma kan isa dhukkubaa jiru jechuudha. Potential jechuun garuu risky jechuudha. Risk for this iseen jechuudha. Riskiin jiraata. Potential diagnosis jechuun clinical judgment that problem does not exist. Amma maal hin jiru. Garuu gara fuulduraatti maal ta'uu danda'a? Dhufuu danda'a kan jedhu maalidha? Potential yookiin nursing diagnosis jechuudha. Inni sadaffaan health or wellness diagnosis kan jedhamu jira. Kun immoo fayyaadha namni tokko garuu caalaatti fayyaa akka inni ta'u wanta nuun goona jechuudha. Fakkeenyaaf amma ispoortii hojjechuun maalidha? Gatiin dhukkubeefidha? Never. Akka caalaatti fayyaa ta'anuufidha. Furdina qannasii gaafa jedhamu maal jechuudha? Furdina hir'isii, furdina barbaachisne hir'isii gaafa jedhamu. Namni sun gatii dhukkubsachaa jiru osoo hin taane furdachuun maalidha? Dhibee fiduu danda'a kan jedhuufidha jechuudha. Inni afuraffaan maalidha? Possible or probable diagnosis dha. Kan jechuun immoo maal jechuudha? Problem may be present. Problemiin jira, dhibee wayii jira. Garuu dhibeen sun the nurse suspects that health problem exists but need to gather more data to confirm diagnosis jechuudha. Mallattoolee jijjiiru. Garuu immoo dhibeen sun dhibee kanadha jechuuf maal nu barbaachisa? Further laboratory evaluation yookiin investigation nu barbaachisa qorannoo biraa jechuudha. Inni akkasii possible or probable diagnosis dha. Shanaffaan syndrome diagnosis jedhama. Syndrome jechuun maal jechuudha? A cluster of symptoms mitiire mallattoolee baay'ee bakka tokkotti jedha. Kanaafuu warreen akkasii immoo
syndrome diagnosis jedhamu jechuudha. It comprises a cluster of actual or risk nursing diagnosis that is predictable to present because of certain situation or event jechuudha. Egaa diagnosisii akkamittiidha kan nuti barreessinu kan jedhu immoo naandaa irratti hundoofneedha kan nuti barreessuu qabnu. Haa ta'uyyuu malee garuu wantoota beezikii ta'an kana sadan dagachuuti hin qabnu jechuudha. Beezikii wanta ta'an kana sadan dagachuuti hin qabnu jechuudha. Innis maalidha? PACE jedhama. Karaa gabaabaa akiroonoomii PACE jedhamuun qabachuu dandeessu. Inni jalqabaa maalidha? Piroobileemii jechuudha. Gaafa barreessitan piroobileemii maal gochuu qabdu? Include gochuu qabdu jechuudha piroobileemii irraa. Isa booddee maalidha? Etiology koozii wanta sanaa maaliif kan jedhu. Akkasumas immoo sign and symptom isaa barreessuu qabdu jechuudha. Amma fakkeenyaaf sila maal jennee turre? Nursing diagnosis jechuun peeshantiin tokko dhukkubsachuu isaan kan kee dhibee mallattoon argisiisu yookiin immoo wanta satti dhufeedha jedha. Kanaafuu gaafa barreessitan jalqaba irratti piroobileemiin jiraachuu qaba. Sababni immoo jiraachuu qaba. Akkasumas immoo mallattooleen jiraachuu danda'uti qabu jechuudha. Kanaafuu haa ilaallu fakkeenyaaf maal jedha kun as biratti? Acute pain related to what? Abdominal surgery as evidenced by patient discomfort or pain scale kan ittiin safarru jira dhukkubbii. So kanadha jechuudha. Maal jechuudha kun amma sila maal jennee turre? Gaafa barreessinu PACE kan jedhu maal gochuu qabna? Hordofuu qabna. PACE hordofuu qabna jennee turre. Kanaafuu as biratti amma P maal bakka bu'a? Piroobileemiidha jechuudha. Piroobileemichi maalla? Kanadha jechuudha. Kun maalidha? Acute pain. Iddoon jiru maal? Acute pain jechuudha. Etiology kooziin isaa maaliif? Maaliif dhukkubbii itti dhufe? Abdominal surgery gatii garaa opereeshinii godhatee jiruuf jechuudha. Yookiin garaa baqaqsamee yaalamee gatii jiru. Sign and symptom mallattoo wanta kanaattiin barree maalidha? Maalidha? Patient discomfort yookiin immoo patientichi maal ta'u dhukkubsachuu yookiin immoo discomfortiin itti dhaga'amuudhaanidha jechuudha. Kanaafuu PACE kana maal ta'uu qabdudha? Hordoftanii barreessuu danda'uti qabdu jechuudha. PACE piroobileemiidha. Etiology akkasumas immoo maalidha immoo sign and symptomidha. As biratti garuu piroobileemiin statement of the client health problemidha. Inni garuu kan barreessitan sammuu keessan keessaa miti. Qophaa'eetii jira. Foormaatiin kamuu naandaalii bal'ii jechuudha. Warri North American Nursing Diagnosis Association kan jennu kun qopheessaniiti jiru jechuudha. Kanaafuu hospitaalota garaagaraa keessa jira. Isarratti jechuudha kan isin ilaaltanii kan peeshantii wanta hundumaa irratti siistama hundumaa irratti jiru akka itti barreessitan jira kan murtaa'e immoo ni ilaallaa jechuudha. Inni kan biraani garaagarummaa nursing diagnosis fi medical diagnosis gidduu jiru as biratti ilaalleeti haa dabarru jechuudha. Fakkeenyaaf nursing diagnosis jechuun sila maalidha jennee turre? Dhukkuba isaa osoo hin taane sababa dhukkuba tokkoo fi peeshanticha irratti mallattoo argisiifamu yookiin wanta itti dhufeedha jennee. Medical diagnosis garuu kan biraadha. Haa ilaallu. Nursing diagnosis, the statement of nursing judgment that made by nurse. Nursiidhaan kan barreeffamudha. Akkasumas immoo by their education, experience and expertise. Kan jechuun immoo namni hundumtuu narsii ta'ee barreessuun eeyyamamuu fi dhiisuu danda'a jechuudha. Laayisensi ta'uu qaba, nama baratii ta'uu qaba, akkasumas muuxannoon jiraachuun dirqamadha jechuudha. Gabaabumatti garuu yoodhaan barreeffama jedha narsiidhaan jechuudha. Medical diagnosis garuu yoodhaan physician.